السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو أبغى نجا نبجراتن إسنين جنة أرفتو تكينا أكسمة وروني أمانتا برا جلتي أرجمتن أكم أفيان كيسن جروب جريني الحمد لله رب العالمين نبرة بريدة سنبرا أكمل سنين جنة بقنا أغانو جراتن بكم جرتن يتنجانني في رحمن ربي خدمان كامنة سنبرا عجراتون سنين جنة فيديو براتين ولد دچاني جرة استديو تينا بريدو تن أرجو جرتن أرجو جرتني أكاسي توني استديو ددلاشو studio dadalashooti sima dhaadhi sinin jenna studio haarawa qabannee dhufne akkas sinin jedha hordoftoota keenyaa fi jaalatamtootaa fi kabajamtoota xiqqishoo ofiillee fata jedhee isinillee fata jedha fata godhaa jedheeti maaliifu studiyoon xiyyatuun argamteeti studio bareeddu kabati studio godhadhe homa qabanii jira dhaqani jedhanii homa qabaniin isinitti dhufeenillee waan qabuun gara keessan dhufe akkas isin jedha obboleeyyan kan koo dodolaa shoo maal qabattee dhuftee nusi dhageeffachuudhaaf qophiidha jechuu jirtani wallaahi wanni qabadhee dhufe waan raajii takka waan hedduu nama qaanfachiisa takka waan hedduu nama saalfachiisa takka wallaahi asumaan osoo gara dubbii tiyyaatti ittiin seenin osoo waan qabadhee dhufe ittiin seenin asumaanu caaltuu miti maqaan isii biiftuu taasiin dura Ibraahimin jaaladhee jettee maraachaa turte nullee asirraa oonlaayinii kanarraa maraachaa turte achumaan Ibraahimillee maraachaa turte namni shamarran illee ija namaarraa waa argitu malee akkanaan kaatee nama hin jaalattu ofumaan tuttuqanii ofi kaasanii qaanii ebaluun miitee namaan jedhan achirraan kanaafe caaltuu durbitti Ibraahim jaarsa wardaa jechuudha. Isiilee guyyaa tokko wayii irraa dubbadhee jira na fakkaate asumaanu viidiyoo tiyya sheer godhaa jira lamaan tana biraan nagaa dhiifama isiniin jedheetiin jira dhiifama naa godhaa maaliif yoo jettan obboleeyyan kan koo maaliif dhiifama gaafattaa yoo naan jettan taate dirqama dhiifama gaafachuun qaba nama ofiin ija namatti kennee olii gad deemee lallaaqatee ka'ee nu asirraa waan akkuma kalee isiniin jedhe kaleellee irraa dubbadhe kalee modeen gadarraa dubbadheetiin jira waan inni lallaaqatee adaataan dadhabe viidiyoo irratti ol baase nutti ol fidee nu maaseta seenna jechuudha maaliif maaseta seenna jechuudha nu waan garaa jalaa waliin qaban hin beeknu adaata dhumuu geette inni fidee oonlaayinii irra mataa kiw nu godha inni kiw jedhe adaa isaa kiw jedhe nu'u as kiw nu godha nu ol fidee akkuma dheengaddaa jechuudha caaltuun illee tan dura dagatte waa lafaa kaatee isa hin jaalanne adaa homa inni ijatti kennee ufumaan mirqaanee miyyoo mirqaansee ufi kaase ani hin jaalanne ani bira hin geenne ani akkana hin taan jedha adaa inni hin soba maali guddaan soben jedhan guddaan kijiben jedhani sobe jedhanii jedhan irra dibaa yaani xiqqashoo marattiin fidhu irraa qabnachuu jechaadha akkuma san adaanni kijibaa maal akkana kijibuun maal akkana lallaaqachuun abbaa ilmaanii ta'a akkana kijibuu lallaaqachuun saalfii hin beektu qaanfii hin beektu fuudhi yoo fuute rakkoon qabu fuudhi waan usitti fuusifna wannummaan ati dura lallaaqattee quuftee booda ebalu na jaalattee ebalu na cinqee ebalu akkana na godhee jettee fiddee gubbaa kanatti nutti haasofta hojii keenyaadhu
hojii mateenya maanu asin mataan dhukkubsita amma achi yaa Ibrahim namni si rakkatu hin jiru namni duruma du'aa si godhe tammaan booda du'aa si godhu numa hin jirre taatiin dalannellee yoo dhageenne si maddalagee sin jenne si qaqqabu malee uummata akkanuma hin jirre yaa warda rabbiin of siifaa kennu andurumaa sitti meetiin jira viidiyoo yoo share gootanii biraan naagettanii yookiin yoo dhageeffatte siin anduraa himeefii jira nagayaan gara ilmaan teetitti galii Ibraahimiin kan keeta biraa keessa seenee jira jedheetiin jira tabirittiin jira miilan na cabe miilan akka na ta'e jedhan malee isa ka cabse kabiri yaa obboleessa kiyya maali wannumaan nama arrabsituuf ajimal karaarra si deebisuuf malee karaarra si massuu miti si'i karaarraa maxxe si'i qileet naqamte qileerraa si deebisuuf malee ajiman lallaaqataa kan keetii kana lallaaqataa waan hin taane waan sin geenne waan sin fakkaanne keessa buu kana ajimal kan waa hundaa beeku shariyaan garamin ajajjii garamin irraa na dhoggiti garamin na baafti karaa kamiyyoo deeme karaa kanaan na baasa beeku ajimal dhamaa akka kan keetii kanaan miti kama dubartii tana yoo argite tanarraa tanatti ba'uu miti ajimal waan isarraa akka shiriyaan teenetutti isarraa baqqaa waan isarraa hin baqqaane beeka tortora dhugaa rabbii namaan arrabsu wallaahi na arse kan keeti kan ammoo kaddaalleen argitee dheengadda ilmoo haadha kabajaa qabdu haati teetis abbaa tanteessi kabajaa dhabden jenna ati haadha tanteetiif abbaa kan keetii irraayyuu kabajaa fuudhu jirta yoo jette sii galee ofirraayii kabajaa fuutee haadha tantee irraallee kabajaa fuudhu jirta osoo haati tantee mana san keessa jirtu osoo ummaan tantee mana san keessa jirtu akkamiin waan akkanaa soot achi teette ani sii jaaladhe isiin na jaaladhe wardaan maali sii waliin jiraattiimi si'iifisiillee zayita dabbaa tokko nabbitaa fi asna yaa wardaa galii dabbaa tokko narra qabadhu biri 2,000 hin ta'in si'iifisiillee haasi cincesitu cincaa isini isiilleen si jaaladhee duraa si jaaladhe waan si jaalatteef duruu beenna kaddaan akkatti sirra beekeen argitu bada olii gammaqaa akka muka karaa irraa dabee muka boqqaa wallaahi yoo silaase arrabse Ibraahim yoo silaase arrabse muttuqiin si godha walaakin nama arrabsuuf kaa'uun qabu rabbi si haa qajeelchu tan qara du'aayii sii godhanne sii gooneefu tasanii dhiifne hambiiftuudhaan dhiifama naa godhedha achirraa dabaree maqaan isii caaltuudhaanillee dhiifama natu isinii balleesse obboleeyyan kan koo isinirraa dubbachuu kiyyaaf dhiifama isiniin jeetiin jira akkasii obboleeyyan kan koo warroonni dodolaa shoo jalatti argamtan sheer godhaa gara biiftuu caaltuttillee naangaa isiniin jedha maaliifiyyuu waan hin beekne waan silaanni miila jala fixee lukarraa xumuree jilbatti ol lufuu gahee nutti as baasee nullee diliin nu oofe abbaa diliiti kun akkasii inshaallah haga walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu